أما دبين قجلتي فؤاد إرجع سي إرجين قبض فؤاد لقى إرجع Muzee nama barbaaddu malee nama ofii keetii barbaaddu malee waliin galchiin yoo danda'an taattaa baagodhanii warreen ginna jira bakka nama waliin galchina waan jibisinummaa. Emrisha Muaz amma dubbiin xumura beeber obboleessa nu yaama ni yaamna jaanii mi obboleessa yaamneen obboleessni ana jee as bahee dubbannaan xumurame ajandaa ni cufu obboleessa amma haasoo barbaannu obboleessa nu yaama. Muniiroo kunoo bilbilas Muniiroo amma bar nama sadiin kana qofa barbaanna mootii durba noolee fu'aal lagaa mucaa amma agartee firoomsaa kana nama kana sadiin qofa barbaanna sadiinuu galfanne dubbiin tawal simtullee ni jirti tawal hin simnillee ni jirti. Fuad kan jedhe mucattiin dallaalaan hin dhufne jedhe rukkaabaa jedhe rukkaaba ammoo akka beeku dallaalumarraan dhufa rukkaabni lammaffaa firoomsaan dallaala irraan dhufte dallaala irraan dhufte nuti hin beeknu obboleessattu beekaa jedhe maafi mushkila rakkoo qabu obboleessi yoo beekayyuu gahaadha garuu ammoo nama amma muniirii fi imrishaan isin gaafatte san nuu fidaa isa kaaddaruu baasu bar waan saniif jedhani firoomsa amma walumaa gala dubbii xumurtanii jirtaniiti akka amma jenne san godha. Okay, I'm sure offset kun ndawara balest ndawara. Akkana gabaaf nama nama irraa ajandaa godhatamee seerra wal nyaachaa oola. Mucattii gargaaruudhaan nu kana boodatti wanni mucattiin barbaaduu fi quubsuma mucattiitii fi waan silaa dandeenyu muniirii waliin asumarra booda dubbanna wanta nagaa eega dhugaa adda baafanne booda wanti namni illee reeffaan halkanii guyyaa Oromoon aadaa godhattee reeffa namaa maxxansitee ji'a irraa ji'a waan namaa eeyyaa oltuuf hin jaa hin eeyna mucaa. Emrisha Fuaadiin maaliin nuti deebitee jenneenoo wahiin deebi'a jedhee gadi bu'e waan deebi'een haga inni bilbilu nu haa ibsu. Ayyee gaafadhu. Hin dhageessanii moo? Amman dhagamaa dubbadhu dursa hin dhageenye. Jara keenya waan inni isiniin jee bara obboleessa dubbisuu ni dandeessanii Muniir Abubakar duubaan raqamatti argeen jira raqama kan kootiin itti argee anaa walirra gabbana dubbisuu danda'ana wajjin. Okay, anillee follow si godhee jira. Emmizee follow na deebisitini laakoo isan keessaan naa kaaya anillee kiyya keessaa fi kaaya. Okay, akkasi dubbiini maaliif jennaan hogguka karaa harkattanii asirra dhaabbatanii reefka maxxansitanii iyyaa ooluun Orang kasi nama uummanni keenya micaala namaa akkana godhe abaluu kana godhe gurbaan taraa meeqa bira dhufte yaala feekii waadee kiyya laal sa'aatii muraasa bichaa sa'aatii muraasa bichaa gartee waan kana fayyadame ani fayyadamuun feene garuu waan naannoo san keessatti narra gahe waan beekuuf ifoo edha gahe waan naannoo san keessatti narra gahe waan beekuuf ati dhugaafeeti. Foonummaa osoo hin taane osoo ijoolleen gartee harargee biyya san jiran osoo waadii san keessa jiran waan ani mucattii san wajjin ta'aa ture mucattii takkaa wajjin ta'aa ture hin beektan waan waadii sanitti jiru hin beektan mucattii takkaa waliin haga dararamee fi dhugaa jiru gartee waan lafarratti argeefin waan kana yoo dandeenye yeroo gabaabaa keessatti dhugaa mucattii tanaa baasnaaf dhufnee alhamdulillaahi yeroo gabaabduu keessatti osoo hin oolle osoo hin bulle dhugaa isii arguuf deemna akka amma jettu kanatti muniirii wal dubbisiistee asirratti nuuf fiddanii nuti mucayyoo tana gartee akka reef isii bootaa godhatuu fi hawaasa isiin irraa baate sabrii akka rabbi kennee fi waan danda'amu waan silaa gargaaramuu danda'amu nama gargaaru malee nama gartee reeffaan ajandaa baafatu osoo hin taane nama jiraa ofii kennaa gartee waan meeqa gooneefu halkanii guyyaa ol baanee takkaa dubbannee hin beeknu san akkasitti hawaasni kiyyanarraa hubadhaa jechuu barbaadeeti. Ajandaa barbaachaa miti quuqaa dhugaanatti jiruuf jecha mucayyoo tan ol baasee dubbadhe akkasitti narraa hubadhaa. Nama gartee namaan gartee reeffaan ajandaa baneetiin hin fooloo fi jinnii waa barbaadu miti. Amaanaa rabbii san akkasii hubadhaadha. Mucaa amma hin eeyna. Muniirii waan jettaniin keessaan dubbistee. Lakki sirrii jirta haqa jirta namni fedhe ajandaa haa jiru wanni fedhe haa jiru waa daddawaasir kana irra deddeebi'ee namni ni du'aa ni darbamaa sanboodaan achumatti cuqqaalamaa dhufaniitu bakka akkana jaanii ni darbamaa amma kun mucayyoo tole amma reefkisii ni'uun argamne reefkisii gaaratti hin darbe jettee wanta jette amma duraas mucayyoon shaararratti darbamte sanis achumatti dubbii waan kana waan sanii dubbii akkasitti cuqqaalan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya ajandaa miti haqa irra cichuudha. Dhugaa baasuudha. Dhugaan
waanuma lamaa bara. Yoo poolisiin ajjeese poolisii ajjeese jenneeti uummataaf himna yoo namni biraa ajjeese yoo ta'es dallaalee ajjeese dallaalaa ajjeese jenne kanuma lameenuu marra ta'u. Abaluu dhufee asirratti ajandaan nu jedhaaf nuti waan nu dhaabsisu tokko hin jiru. Ibrishaa jabaadhu waan akkana. Shamarran keenya ispeeshaalii karaa Dawaasir keessatti baay'ee du'ee jira. Kareefki isaaniin argamnee jira. Hafi isaanii saara darbamee jira. Hedduudha wayita kana tana qofa. Naa hin sodaatin kan. Poolisii taanaan poolisii jennee himna rakkoo hin jiru. Haqa kunis haqa baasitee jechuudha. Rakkoon hin jiru. amma jarana bar amma komantii warri annaa banuu dide komantii bani tasa yoo namni itti ajamnu dhufeef himrisha amma maal irra taa'aa jirra wanni irra taa'aa jirru waan waliin jennetti haa deemnu wal dubbisiisa fu'aad lagaa deebi'i atillee firoomsa fooloo isin godhee keessaa nomaa kanaa barraa hin argine yoo naa barraa'ee walirratti nu hiitanii yoo eega walirra nu hiitan booda hawaasa kanaaf wanni hundi ifa ta'uu qaba. Mijaan ittiin dawwalu jira Habibi yoo zeenii isaa shabakaan hin bu'u shabakaatti mokoruu jira baran itti dawwalu jira. Rakkoon hin jiru si'eeyina taaptaap godha koppilinkii godha akkasitti adda baafannaa rakkoon hin jiru jabaadhaa laala Muaz keenya MNZ Muaz isa MNZ ken Muaz ati maqaan kee ana muzayyan dal gochi akkana kun nura deddeebi'ee dhufaniituma akkana nama sadii afuriidhaan akkasii duute akkana duute jaariituma shaffananii akkasii duute akkana jaariituma shaffananii kanaaf dhugaan tokko dirqama bahuu qaba. Dhugaan tokko dirqama. Anillee osoo seeraan jala deemanii beekan waan mul'atamti nama kanaatu baay'inaan harka warra qabu namni hundinuu nama gandaa qaba nama biyyaa qaba. Ani har'a yoo lasirra du'e hayi michoon tun isaa mootiin tun gandisii namni akkamitti ganda fiidhama. Namni nama barbaadu dhabarraa malee yoo amma akka nama cal jennee usni isaa baate silaa michoon tun illee akka nama firraa jintaa godhatanii iyyanii usan malee. Sanis nama dhugaa himuu diti. Warru magandati bar diga do suwe khabirati khaganda birama ma do sa kanu maganda siti do sa magandati to har karra ka male ta to amare bugije se mi chol lagam te tana ha malim ni tor lagam te hum bayta al hula hula wal bayna babu wal bayna wan hodan do khanu bayina no te balayeni amon dama hu sarrakon ka kasiti gubbe ka banai sa ka garte ar ka gabate umani ref kan sir bunya sarayai akkana waan kan la Dili dalam ragal kata sirbu miti aka miti yo basu sirbu miti aka miti yo basu ti karena maulari naman la kasi minaki munir kanya akata ka bar hakar ma basu akka mabar hasawani agar te dira biyo sudi na marre gode miro gode nama furishani marre ge sambadiya akka madili namarat o male la kasi kenama diga basan kende nama barbatani nama bakasan jiro barbatani kasno basan male akkana Sarrakon ka muni basna kama duratu basne ti kana hunda gadi yasna tana qofa miti tana bijeto murretanis gadi basne kana refka takkatakati basne warra nama ajise motu maaf dabarsine kanni kana jara sarreti si basna inshallah ana mikin basne rabbi wajin basna sana ati inni obboleettii kiyya jettee seentee baate sun si deebisaa ergadhu. Ma bilbila haasoyte khottu kha bilbila cufiiti khottu balesakhiya Fuad mani dhageenya Fuado waa takka sidhama Munir mee irra bashaakee miyuutii qabadhu. Fuad na dhageenya. Michoo namni jeese mootummaa rabban. Nan dhagaya. Tole. Bes waan mootummaa jeese bilbilan kaasiniiti asuma. Bilbilan kaasiniiti hawaasni gara nama 300 wayitu asii si dhageeffataa jira. Dhugaan ta'een dhukatini waan beekturraa ifa nuu godhi. Achi booda ammoon miidiyaa irraa gadi bu'ameetiin Munir yeroo hedduu nama dhimma akkanaa kana hordofuudha.
Imraaniin fa'aa wajjin ta'anii gadi bu'anii wanni si gargaaran yoo jiraate mallaqaanillee Oromoon reefoo fi ni galfata duruu baay'ee galfataa ture. Akkasuma ammallee ammoon waan dhugaan kun barbaadamee bira gahamu yoo ta'e dhugaa kana bira haa gaane si wajjin ta'anii nama sii daballa waan jiru ummata jiru kana ifa godhi sodaata akka malee. Wanni gartee ilma namaa goolabduutti namta akkasii hafuun dubbatu. Khalaas wanni gartee isii wanni jeese mootummaa dhabbaleessi kiyya mootummaa jeese ijoolleen teenya tan gartee wajjin keessa jirtu obboleeyyan tan wajjin jirtu tan gartee isiin bira duutee keessa jira. Ijoollee isaa wajjin gartee dhufte sanillee dubbisuu dandeenya maal. Tole. Ijoolleen gartee isiin isaan irra duute jechuudha. Micaan namni jeese mootummaadhaa jeese makiinaa gartee mushaara karaa deemuun keessa duute micaan. Makiinaan dura baafatee naan daandawanii. Okay, this amma sanatti jette mazaratti eenyu nurra darbe mazaratti eenyu darbe eega ijoolleen. Muniirin ariifatii mucaan achi hin kennu. Muniirin ariifatii yookaan gabbuu jala taa'ee rabbeeti mucaan. Fu'aadoo qoyme muniirin ariifatiin oyta mucaan haasa'ee xumureetiin hin jedhe akka gaafiitti hin gaafanna. Dallaala kamirraa baate dallaalatu itti kenne arabticha kanatti dallaalli isin irraa baate eenyunni ijoollee waliin deemte kan galmeessee ittiin ergutu jira. Mucaan karaa deemaa dhufte abbee kiyya karaa deemaa dhufte ijoolleen nama 20 olii ta'u wajji jirtu makiinaa takka keessa jechuudha. Makiinaa tana mootummaan qabuudhaaf waan biraatiin deemsisanii jala uriyanii makiinaa kafarallee irra bancarsanii rasaasni mucaa takkittii sun keessatti argatee jechuudha. Tole. Oggu magaalaa seenu miciyyoon duutuudha. Namni kan dhaawamee seene. Micaan duutu micaa fuudheeti maattumarra firaa darbee qotee nyaan. Gara mara subii isaa kamsaa nu dawwalanii. Okay, ganama kana sa'a kamsaa isin dawwalanii duute. Ijoolleen isii biratti dhahamte jirti ta biraa ta lubbuudhaan hafte. Ni jirti. Amma ijoolleen tan dhufaa karaa nu bira dhufu jirtu jira. Tan ammaas dhiiraa tan horoota keessa buutee jira ammaas. Okay, fayyaa ta'e gaafii sii qabananii fatiin. Ijoolleen amma isii bira dhahamte tuni ijoollee bira dhufuudhaaf deemaa jirti mootummaan hin qabanne saa? Mootummaan hin qabanne bar namtichi harkaa baafate micaa takkitti isa bicha rasaasaan keessatti jeese malee mootummaan hin qabanne. Okay. Amma ila Fu'aadoo wanni asirratti ani si gaafadhu tokko yoo jiraate mucattii tana maaxa irratti darbee deemee jedhaa jirta. Amma ammoo mucattiin madiraa keessatti kan viidiyoo waraabamte madiraa wayii keessatti ijoollee Oromoo wayiitti waraabee. Maaxaanii fi madiraa wal bira abbayya kiyya. Micaa tokko bira buuseeti micaa tokko kan isaa wajjin dhufe. Micaa tana bineensarraa eegi je'anii micaan dhiiraa achi bira dhiisee qote. Micaa tana afaan kiyyaan hin dubbise. Micaan guyyaa kana saa jetti mootummaan micaa fuute akkasii kutee jechuudha. Okay, fayyaa ta'e galatoom ulfaadhu. Amma viidiyichi eega waraabame akka ati odeeffannoo qabdutti reeffi achuma jira moo ka'ee jira? Ka'ee jira. Reeffi laalloguu mootummaan osoo dhufin duratti waraabame. Ani immoo dhageettiin garama kana saa kamsaadha. Sa'a jabooda ammoo yogguu viidiyoo waraaban kana maddii sa'a sharaa tana malee ganama kana malee ganamaa miti. Amma sa'a jaafe wayii fuute mootummaan sa'a jaa sa'a torba akkatti. Eshi sa'a jaasaa torba yeroo fuute iyyuu fuutu haa ijoolleen sun ijoollee ganda warraati ta'e isiin bira duute jedhaa jirta. Ijoolleen sun maatii mucayyoo tanaa wanni beeysan jira. Kan as keessa jirullee haa ta'u kan biyya jirullee. Kan amma nu bira jiru kan taasee agatteessifnee ijoolleen obboleeyyan lama as jira. Bakka jirti malee ijoolleen obboleeyyan lama jira. Tokko kan nu bira jiru qaama kiyyaan bira dhaqeetiin isaallee amma sa'a takka dura bira gattaa'ee biraa deeme. Ganaa bira dhayitamoo dhayitee biraa deemte? Duruun biraa dhaqee deeme amma miila kana achiin dhufe. Daqiiqaa sa'a takka dura achiin dhufe jechuudha. Taaziyaa obboleettii isaa dhagahee jira jechuudha. Dhagee jira inillee taaziyaa taa'u jira jechuudha. Nama sanii fi obboleessa mucayyoo tanaatiin fi namoota agarteetiin nusitti kenninu akkami wal qunnamsiisuu dandeettaati akka dubbiin kun gama waasaap yookaan miseenjera yookaan ammoo telegiraamaan qulqullaa'ee asirra deebi'ee wanti gaariin uummata kanaaf ifa ta'utti. Khalaas ijoolleen gartee wajjin ijoollee sun keessa hojii jirtu amma obboleettii tiyyaa hojii jira mucaa hojii duute tana. Akkamattiin eegu jira nagaan dhufan jeetumaan eegu jira. Duute eegunatti manan teenyaa unsee taanis mucaan teenyuma ammas.
Okay. akkasi amma ijoolleen cufa Muazo gaafii dhiisa mucaa kana gara keessatti hin gaafadhaa kalas dubbii kana gara keessatti hin gaafadhaa Fuado gara keessatti wal gaafadhaati dubbii kana sirreessaa bas asirraa dhiisa. Fuad wanni gootu bilbila obboleessaatii fi bilbila obboleettii nuu kennuu ni dandeessaa keessa. Amma obboleessa bira dhayitee jirta bilbila obboleessaa keessaa naa barreessi. Okay, asumaan gaseeni naa barreessi. Mucaa maqaan ishee eenyu? Munir immoo Sagaleen Muaz kan kee- dubbii kana isinirraa dhaguu qabnaa ol deebitanii isinirraa dhaguu qabnaa ammaaf immoo hordofaadhaa Muazii fi Munir isinirraa dhaguu qabnaa Imraan. Maqaa michiyoo eenyu? Maqaa michiyoo eenyu? Me Obboleessa ilil Fuad. meeqoo yaa Muniiro ila Muniiro si caalalleen beeku waan kana yeroo hedduu irra hojjetaa turte amma akka ummanni waan kana deemeetiin ajandaa hin godhanne ajandaa godhatullee dirqama qaba namni amma ammoo qaccee qaccee arganne tana haga ittiin deebinutti ummanni akka ajandaa hin godhanne Fu'aadiin irraa ammallee waan qulqulleeffannutu jira. Manallee godhanne yeroollee Qulqullinni kan kanaa godhanna amma lakkoofsa kee ijoollee- fooloo si tolchee jira Fu'aadoo ijoollee- keessaa naa deebisi Imrishaa fi Muniirillee deebisi. Fu'aadoo na obsika Fu'aadoo na obsi nuti ijoolleedha booda agarteetiin waan kana baay'ee faana dha'uu hin dandeenyu nama gurguddaa biratti ijoollee agarteetiin miidiyaa kanarra dhageettii qaban kan feemasootaa fi ustaazota illee ka akka agartee baabaa sheerriyaat fa'a jira ka akka abu farhaan fa'a jira maakii ooroo fa'atu jira deebi'ee ammallee namoonni dhiiraa kan ani hin beekne baay'eetu jira mee maqaa naadhaa ustaazota argeeta wanni fa'a wajjin dalagan abu mu'aazii fa'a isaan biraan geennaati sa'atii itti nuu qabdee gastii isaanii keessatti nuu fiduu dandeettaan namoota si wajjin waan kana qulqulleessuu danda'an akka ajandaan kun hin dheeranne akka ummanni illee murtii dhumaa beekutti. Dheerinni gana amma naachi amma taniin gartee siirraa himu takkallee hin hafne wanni gartee takka tan hafte tan gartee ijoollee obboleettiiti yaa ta'u nama gartee isaan wajjin dhufe kan taateen sun isaanirra waliin taate isaan afaan dubbisuu malee wanni biraa takka tan hafte hin jirtu. Beeke bar Fu'aadoo kiyya beekee jira. Mu'aaz dhaabbadhu akkanaa miti bar kuni amma lubbuu namaa haa gaafachaa jirra. Inni akkaataa dubbatutti waan fedhe jedhuu ni mala. Nuti garuu inni dogongora jechaa hin jiru. Garuu ani hanqana achi xumurame akkanatti duute jettee dubbii waan cuqqaallu hin jiru. Obboleessa michiyyoo wal nu quunnamsiisi maqaa isaatii fi maqaa isii walitti qabnee mirkaneessine obboleessummaa isaanii eega mirkaneeffannee boona isarraa mirkaneessine ati yaaduma nu faddee nu dhufte malee hanqana achi qulqullaa'ee dhugaan baatee jechuu hin dandeenyu. Hanqanatti aan dhaabbachuu hin dandeenyu. Ani gama kiyyaa Mu'aaz. Ijoollee hanga bira jiru bilbila isaaniitiin. Haa bilbila obboleessaa naa kan ni haa. Anaat dubbisaa gadi bu'ee. Ila Fu'aad tokko ay keessa gastii kana keessanii ani obboleessaa jedheeti isa san ol galchina obboleessa ta'uu nuu mirkaneessitame. I am Lovis F ergadhu. Laa dawwaleetuma wali kan ijaara kana amma kana qariyoo kana raqama kan ergi jiru sumaanu. Ade raqama kan ergimeeti. Muniir. Raqama keessaan na barreessis hin jee obboleessa kiyyaa naatti bilbilaa fi. Awwa mee isaa si barreessina jaalatu. Musee isaan fiduu hin danda'ani, museeyyan isaan fiduu hin danda'ani, waan jiru isaan ummaan murteessuu hin danda'ani. Asumatti Akkana godhi maqaa munir sama keessatti godhi kaseerta. Obboleessa nuu fidi Fu'aad keenya obboleessa nuu fidi obboleessi michiyoo maqaan ishee eenyu dura ati as nuu himi maqaan ishee eenyu. Saafiyaa. Maqaasii Saafiidha. Saafii eenyuti? Saafii Abdiyyee jedhanii. Okay, Saafii Abdiyyee. Okay, obboleessi ilma Abdiyyee takka bilbiltee nuu fiduu ni dandeessaa? Abdiyyee jenna Abdiyyee. Saafii Abdiyyee. Okay, ilma ijoollee Abdiyyoo irraa takka nu bilbiltee nuu fiduu ni dandeessaa?
اوكي نوفيدي بقى ما شاء الله فيدي بقى جنة كان اني شوفنا نوفيدي نوفيدي akkana munir ki akkana akkana ايه نوفيدي يا ديم اسمرتها تبل بالبدايه ها مالك قربان نوفيدي تبل بلي نوفيدي sagaleen kee fagaatalleedha waan munir siin jechaa jiruun dhageettami fu'e sagaleen isaan fagaatami munir ni fagaata habiibii kiyya nuufi digaasee inaayyee munir waan gaariidha maaliif naan jee imbirishaani beekta dallaalli hundi walis saahiba yoo rakkoon takka uumame akka fedhan nama godhaniis kanaafi ani dubbii qulqulleessuu barbaada lakkii dhiisii keessaa bahee jettanii sanniin baha rakkoon hin jiru ani waan hawaasni garuu amala dallaalaa keessaafuu waa daddawaasir afaaniif dubbii isaanii hin bahin waan isaan munir kiyya dhugaa keeti munir kiyya dhugaa keeti dallaalli mucattii gaafa kaan harkatti akka taatee waan goote beeka hiriyyaa ta'uu mala hin beekamu gurubbii isaanii ta'uu malanii waan amma naqunnamne bira Munir bara ma ijoolleen akkas hin jirtatti. Amma ijoolleen bara akkas hin jirtatti. Midhaan kaayamtee tana dallaalli hin baafne dhukaaba deemu jiranii isin jari gargaararraa olo. Bargaa kana barre abbicha obboleessarraa baafanna jennee bar obboleessa wajjii dhalatee jiran jeemiin dhiyeessaa haa bakka irraa dhaabbanna. Isin maa hojjan? Mootii dubraa. Hayrooti rakkoo. Jala jiru qabbali hasiisi jala TikTok kana share godhi faa dhufu. Mootii dubraa la. Laali waan munir jedhaa jiru kana bar waan waliin baljaati. Obboleessi gartee garaa isii rahiimni yoo waan kana asirratti dhugaa fi dhugaa lafa kaahee ajanda maqaa mucattii tanaa kaasuun hin danda'amu yoo bifa gargaaruu taate malee yaadni munir yaada fudhatamaadha. Akkas. Malee ammaan laal namuma akka keetiiti dhufee. Wanni godhame ka obboleessa jettee reefi seente sun irra deebi'ee ergadhu. Ka obboleessa jettee reefi seente sun irra deebi'ee ergadhu. Maqaan ati himtee fi maqaan Fu'aad hime tokkooti. Ati irra deebi'ee ergadhu. Kasan irraa hafe immoo Abu Sabraddiin Infaatti sheerii godha. Laal mootii dubra itu ati mi'oo tana dhugaa yoo barbaadde ati gurubbii anammaan sin beeku. Gurubbii dallaalaa santuu malta. Saniif lubbuu namaa waan ta'eechaaf akkuma laaftutti sirraan fudhadhu ragaa jabaadhaan sirraa fudhachuu qaba san boodaan dubbii tana cufnuu qaba. Ati dhuftee dubbatteedhaaf dubbii tana cufaa hoo jettee waan hin fakkaanne. Hiriyyaa isaa ta'uu malta hiriyyaa dallaalchichaa ta'uu malta hin beekamu. Waan ati irraa mirkaneeffannee tokko hin jiru dhugaan jirtu kanuma fudhadhaa kana liqimsaa. Yoo abbaan rahimni isii dhufee lakkii akkanaati dhaabbadhaa yoo jee niin dhaabbadhaan amma obboleettiin dhuftee dhaabbadhu naan jennaan dhaabbadheetiin jira amma dura. Kanumaan haqaasoo harkuu bakka isin fixadhaa keessan jee jechuudha. Gumaadhaanas haa ta'u kanaanis haa ta'u achi akka deemuu hin danda'u yeroo hedduu. Kana achi garuu ati dhuftee nutti himteedhaaf ati fira mucaa ta'uu fira dallaalaa ta'uu maalitti addaan si beeka. Kana waan ifaa fi ifa. Dhannaa nuufiti. Obsaame obsa Muniiroo obsi kun obboleessa jedhee kaan amma harkisee fide kuni haa dubbatu obsaame dubbadhu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyiin kiyyaa miciyyoon akkasuma wanni ajjeese shortaan ajjeesuu. Jalqabaati obboleessa mucayyooti. La achin gahin. Qoy mirishaa qoy. Ati maqaan kee eenyuun? Miciyyoo ani maqaan kiyyamu. Ayyee muzee itti fufi ayyee mootii sirraa qabadha muzee ayyee. Maqaan kiyya firoomsaa Qaasimi. Mucattii hoo maqaan eenyuun? Miciyyoo maqaan isii Saafii Abbiyyooti. Eeshi isiin Saafii Abiyyoo ati firoomsaa Qaasimi obboleettiidha jettee mee akkamitti walitti nu simne? Akka itti obboleettii isii irra guddoodha. Adeera kiyyaa qaba obboleessa abbaa kiyyaatii qaba. Ganti tokko naaf isin. Gandaas gaafa obboleessa moo obboleessaa miti ati dura? Yaani obboleessi turuun. Okay, obboleessa jettee ol seente, okay. Obboleessi yaani ajandaa deemu jiru agarraan obboleessi jiru. Kan fagaatu Munir irraa dhaggeeffadha. Nuti warra lagamte jechuun ilmaan adeeranii baay'inaa irraa dhaggeeffadha. Micaa kanan baasina. Hayyee uffadhu.
Ani firoomsaa qaasimii obboleettii isii irra guddoodha obboleessa abbaa kiyyaati qabaa isin jaadeera kiyya jiru. Firoomsa. Videoon akkatti Okay, okay. Habibi kiyame firoomsa. Firoomsa. Ati waadii jirta firoomsa. Waadii dawaasir jirta. Waadiin jira. Okay, mitee beeytaati mitee ka na'imaa galu mitee mucaa nakala dalagu. Miteen hin beekne maqaa isaa maqaan isaa. Mitee qoosaaf jennee malee maqaa isaa maqaan isaa. Iti miteen akkas jala dhufu godhi. Miteen sun akka jala dhufu naa godhime. Ijoollee mitee isa waliin dalayduu fi miteen sun akkas jala naa dhufu ijoollee laga mitee maqaan isaa reeshi laphoo isaa qabda. Ebrishaa naasima Ebrishaa. Aha. Wayye. Ati haasaa warraa fuudhuu deemta yaanii obboleesseesii reefu ni dubbisayyee mucaan ammas dubbisuu hin danda'u deemnaan jedhe itti dawwaleetiin obboleessii irra guddaa ammoo ni fi dubbisuu dandeessan akka inni fi gartee inni laayifii dhufu nama bira jiruun tiktook laayifii seenaa jeenii harmee irratti qo'ataa jeenii ammas dhageessa sagalee isaa dhufee haa isin dubbisu asirratti ol beeku ni isin dubbisuu dandeenya. Adaraa kee nu dubbisiisi. Nu dubbisiisi ayyee adaraa kee. Miteen illee beeytaame miteen mucaan himatti gartee hojii jabaa qabu mitees illee kalaaqoo isaa beektu jala akka dhufee waan naannoo san jiru isatu beeka. Mitees ni beekaa fo'aa akka amma dubbate kanallee ni beeka isaan cufti wal beenaan mitees ni beekaa fo'aa illee amma ni beeka. Amma ifan itti dawwalee isaan kootti yeenoo isin dubbisuu dandeenya asirratti haa isin hojjaa ta'u. Mee osoo maasirra jirtu yaalii wanni muniirillee barbaadu waan sanii. Okay, ani mkiyyoon dalaaraan